Ashamaa harka fuunee kabajamtoota hordoftoota qaroo miidiyaa oduu fi odeeffannoowwan keenya qabannee walitti deebineetiin jirra. Hanga xumuraatti akka nu waliin turtanis naffeerra. Qaroo miidiyaa like, share, subscribe gochuun yaada keessan karaa koomentiin akka nu biraan geettan isin gaafanna. Badhaasni Odaa Awwaard marsaan 8ffaan kaleessa Finfinnee hoteela Sharaatan Addisitti geggeeffameera. Odaa Awwaard waggaa waggaadhaan artistoota hojii aartii adda addaa irratti hirmaatan dorgomsiisee badhaasaa fi beekamtii kan kennudha. Sagantaa badhaasa kanaa baranaa albamii sirba guutuu Abarraa Gaafii Koo jedhu albamii filatamaa bara 2016 jechuun filateera. Andu'aalam Gosaa ammoo sirba Bilillee jedhuun dameewwan kilippii muuziqaa filatamaa fi sirba qeenxee filataman badhaasota lamaan injifateera. Dabalataan sirba garee yookaan cimdii filataman bara 2016 Aadam Muhammadii fi Caaltuu Buutoo Gadaa Malee kan jedhudha. Sirna dhageettii guddaa argate Yoosaan Geetahuun Baalaa Gizee sirba jedhuun mo'ateera. Weellistuu dubartii cimtuu Lamlam Hayila Mikaa'el yoo taatu weellistuu haaraa cimtuu Asaantee Aschuu Miraaree Koo sirba jedhuun mo'atteerti. Kitaaba asoosamaa filatamaa Gungummii Eelaa Jeenanuus Dajaneen barreeffames akkasumas kitaaba walaloo filatamaa Meeliyaas Meeliyaanis Gammachuu Taliilaa kana malees aartist Ilfinash Qannoo dabalatee aartistoonni 3 badhaasa umrii guutuun badhaafamaniiru. Kana malees Odaa Awwaard biyyarra darbee aartistoota biyyoota baha Afrikaa 8tiif badhaasa beekamtii kenneera. Weellisaan Ugaandaa beekamaan Eedii Keenzo badhaasa East African Superstar argateera. Yuunivarsiitiin Aviyeeshinii Itoophiyaa barattoota eebbise. Qabeenya daandii qilleensa Itoophiyaa kan ta'e Yuunivarsiitiin Aviyeeshinii Itoophiyaa barattoota ogummaa garaagaraatiin leenjisaa ture eebbisiiseera. Yuunivarsiitichi barattoota biyya keessaa fi biyya alaa waliigalatti barattoota 450 akaakuuwwan ogummaa paayileetiitiin barattoota 115 keessummummaadhaan 23 damee faayinaansiitiin 128 fi ogummaa suphaa aviyeeshiniitiin ammoo barattoota 84 eebbisiiseera. Eebbifamtoonni kunneen Itoophiyaa fi biyyoota biroo adda addaa irraa kan babba'anidha. Eebbicha irratti bakka bu'aan raawwachiisaa hojii daandii qilleensaa Itoophiyaa obbo Alamuu Taaddasaa ambaasaaddoroonni biyyoota garaagaraa fi keessummoonni biroos argamaniiru. Qabxii waliigaltee mootummaa fi hoggansa olaanaa waraana bilisummaa Oromoo uummataaf ifa ta'uu qaba jedhan paartileen. Pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaa fi hogganaan waraana bilisummaa Oromoo duraanii Jaal Sanyii Nagaasaa Finfinneetti waliigaltee nagaa mallatteessuun ni yaadatama. Jaal Sanyii Nagaasaan waamicha nagaa mootummaan dhiyeesse fudhachuun obbo Shimallis Abdiisaa waliin waliigaltee akka mallatteessan ni beekama. Durataa itti aanaa paartii koongirensii federaalistii Oromoo obbo Mulaatuu Gammachuu waliigaltichi hawaasa yeroo dheeraaf nagaa gaafachaa tureef boqonnaa ni kenna jedhanii kunis jajjabeeffamuu akka qaban dhaamaniiru. Garuu hoggansi garee kanaa duraanuu gaafii deebii hin arganne qaba jedhee bosona seene yoo ta'u yaadni isaanii amma deebii argate moo kan jedhu gaaffiidha jechuun dubbataniiru. Itti dabaluunis waliigaltichi dhimmoota akkamii kana booda wantoota jireenyaaf oolu qaamonni hidhatan haala kamiin akka mul'atan irratti waliigalteen jiru ifa gochuu qaban jechuun dubbateera. Paartiin bilisummaa fi walqixxummaa yaada marii mootummaa fi hoggansa waraana bilisummaa Oromoo gidduutti taasifamu qooddatu hammeenyi nagahaa garummaan waraanaa hin jiru jedhan. Itti gaafatamaan damee jaarmiyaa fi hoggansaa Mubaarak Rashid waliigaltichi raawwatamuun isaa gaariidha jechuun dubbataniiru. Waliigalteen kun qajeelfamaa fi bu'aa qabatamaan ilaalamuu akka qabus ibsaniiru. Akkasumas waliigaltee kana irraa hawaasni wantoota eeguu danda'u hedduutu jira jechuun waliigaltichi maal akka of keessaa qabuu fi maaltu akka irraa eeggamus ibsamuu qaba jedhan. Namoonni siyaasaa kunneen hawaasni naannoo adda addaatti nageenya waan hin jirreef hojii fi nyaataaf rakkina keessa jira jedhan. Mootummaan waliigalteewwan taasifaman karaa sirrii ta'een hordofuun nagaa waaraa akka argamsiisu cimsanii dubbataniiru. Waliigaltee kana hordofuun mootummaan naannoo Oromiyaa waliigaltee nagahaa kun lammiileef nagahaa akka fidu ibseera. Pirezidaantiin naannichaa Ato Shimallis Abdiisaa gochaan akkanaa naannicha gara idileetti akka deebisuuf ni jajjabeeffama jedhan. Hogganaa olaanaa waraana bilisummaa Oromoo kan turan Jaal Sanyii Nagaasaa ibsa kennaniin namoota waamicha nagahaa fudhatan mootummaa irra deddeebiin waamicha nagahaa gaafachaa ture hordofaa akka jiru ibsaniiru. Miidhaa hir'isuu filannoo nagahaa fudhachuun beekumsaa fi qaroomina ta'uu ibsaniiru. Paartileen siyaasaa Itoophiyaa ajandaa marii komishiinichaaf dhiyeessan. Waltajjii calallii ajandaa marii Oromiyaatti taasifamu irratti namoonni 7,000 ol hirmaatu jedhamee eegama. Waltajjii calallii ajandaa marii biyyaalessaa muddee 7 akka Oromiyaatti eegalutti namoonni 7,000 ol akka hirmaatan ta'uu komishiiniin marii biyyaalessaa beeksise. Manni marii waloo paartilee siyaasaa Itoophiyaaf ajandaa marii dhiyeessuunis ibsameera. Komishiinarri komishiinichaa Dr. Ambaayee Ugaatoo kibxata darbe akka ibsanitti komishiinichi naannolee 9 fi bulchiinsa magaalota 2 keessatti calallii ajandaa goolabeera. Naannolee hafan Oromiyaa, Amaaraa fi Tigraayittis kan itti fufu ta'uu yommuu muddee 7 irraa eegalee naannoo Oromiyaatti adeemsifamuuf qophiin barbaachisaa ta'uu himaniiru.
Qonnaan bulaan hawwan dargaggoota hayyoota abbootii gadaa haadholiin siinqee fi hawaasni sadarkaan jirus akka irratti hirmaatu ni ta'a jedhan. Akka ibsa isaaniitti Oromiyaan naannoo lakkoofsa uummataa guddaa qabu ta'ee sabootaa fi sablammoota uummattoota garaagaraa of keessatti hammatee jira jedhan. Komishiinichi akkuma bal'ina naannichaatti xiyyeeffannoo guddaa kennuun hirmaattota aanaalee 350 irraa bobba'an hirmaachisuun calallii ajandaa uummata naannichaa bakka bu'u geggeessuuf hojiiwwan loojistikii garaagaraa geggeessaa jira jedhan. Namoonni 7,000 ol ta'an bakka tokkotti walitti qabamuudhaan mari'achiisuun hojii ulfaataa ta'uu himanii bakkaa fi wantoota hirmaannaaf barbaachisan bakkeewwan marii garee xixiqqaa itti gaggeeffaman 80 magaalaa Adaamaatti qophaa'aa jiraachuu dubbataniiru. Hojjettoonni komishiinichaa haala mijeessuuf torbee darbeerraa eegalanii hojiilee garaagaraa hojjechaa jiru. Waltajjiin kun waltajjii marii ajandaa itti dhiyaatu qofa osoo hin taane waltajjiin wal baruu ajandaa waa'ee Oromiyaa, Itoophiyaa fi naannawa isaanii itti ibsatanidha jedhan. Haaluma wal fakkaatuun komishiinichi ajandaa walitti qaban manni marii waloo paartilee siyaasaa Itoophiyaa obbo Salamoon Ayyalaa sadaasa 24 bara 2017 fidan komishiinichi harkaa fuudheera. Naannolee hafan Amaaraa fi Tigraayitti hojiiwwan komishiinichaa hafu galmaan ga'uuf miidiyaaleen hundi akkuma baratame hubannoo hawaasaa cimsuu fi akka hirmaatan taasisuu ga'ee isaanii akka bahatan waamicha dhiyeessaniiru. Soomaaliyaan Jubbaalaand keessatti guddiseentummaa Itoophiyaa himatti. Soomaaliyaan naannoo Jubbaalaand tibbana mootummaa federaalaa waliin hariiroo qabdu addaan kuttee labsite keessatti loltoota Itoophiyaa himatteerti. Ministeerri odeeffannoo aadaa fi turizimii Soomaaliyaa ibsa baasee loltoonni Itoophiyaa naannoo Jubbaalaand keessatti gosoota walitti buusuuf socho'an jechuun komii dhiyeessiteerti. Himannaa guyyaa jimaataa dhagahame kanarratti gama mootummaa Itoophiyaan hanga ammaatti wanti dubbatame hin jiru. Naannoon Jubbaalaand Itoophiyaa kan daangessitu yoo ta'u waraanni Itoophiyaa Al-Shabaab loluu bobbaase keessatti kan argamudha. Akka xiinxaltoonni garaagaraa jedhanitti bulchiinsi Geedoo Jubbaalaand keessa argamu waraanni Itoophiyaa Somaaliyaa keessa akka turu kanneen barbaadan keessaa isaan tokko jedhan. Biyyoonni lamaan keessumaa erga Itoophiyaan waggaa dura bulchiinsa Somaalilaand waliin waliigaltee ulaa galaanaa mallatteessitee booda wal dhabaniiru. Naannolee Somaaliyaa 5 keessaa kan taate Jubbaalaand torban darbe mootummaa federaalaa Somaaliyaa waliin hariiroo qabdu guutumaan guututti adda kutuu beeksisuun ni yaadatama. Pirezidaantiin Kooriyaa Kibbaa seera waraanaa haaraa labsaniif dhiifama gaafatan. Jalqaba torbee darbee irratti seera waraanaa haaraa kan labsan pirezidaantiin Kooriyaa Kibbaa Yoon Suk Yeol dhiifama gaafataniiru. Pirezidaantichi itti dabaluun labsiin akkanaa kan biraan jiraachuu akka hin dandeenye waadaa galaniiru. Kibxata darbe manni maree biyyaalessaa biyyattii hatattamaan murteessanii sana kan haqe yoo ta'u pirezidaantichi aangoorraa kaafamuu qaba jedhamee eeggamaa ture. Deebii dubbii pirezidaantichi taasisaniif kenname hordofee dursaan paartii biyyattii bulchaa jiru People Power Party pirezidaantichi Yoon hojii isaanii idilee raawwachuunuu itti cimeera jedhan. Han Dong-hun dursanii aangoo isaanii irraa kaafamuun waan hin oolle jedhaniiru. Biyyattiin bulchiinsa waraanaa jala akka galtu labsuu koo ilaalchisee waan mudateef ofii koo gaafatama seeraa fi siyaasaa jalaa of miliqsuu hin barbaadu jedhan. Pirezidaantichi biyyattiin bulchaa waraanaan akka bultu erga labsanii booda dheekkamsa mudate hordofee aanga'aan kun haasaa jalqabaa wayita ummataaf taasisan aangoo gadhiisuus achumaan ni ibsu jedhamee eeggamaa ture. Haa ta'u malee pirezidaantichi haala uumame tasgabbeessuuf hojii hojjetu ilaalchisee itti gaafatamummaa isaa paartii bulchaa jirutti dabarsanii kennuu ibsan. Akka aangoo irraa kaafamanii fi waa'ee himata kanaa irratti banamus homaa hin dubbanne. Mormitoonni pirezidaantichaa aangoo irraa kaasuuf gaafii dhiyeessan sagaleen kenname akka hin murtaa'uuf dhiibbaa gochaa jiran. Paarlamaa biyyattii teessoo 300 qabu keessatti gaafiin fudhatamnaan sagalee harka 2/8 argachuun akka barbaachisu gahaadha. Dursaan paartii mormituu Lee Jae-myung jimaata darbee yaada pirezidaantii Yoon akkaan jedhanitti akka isaan gaddisiisee fi hawaasni mufannaa fi miira ganamuu keessa akka seenu akka taasise ibsaniiru. Liin itti dabaluun pirezidaanticha aangoo irraa kaasuuf waan danda'an hunda akka raawwatan ibsaniiru. Yeroo ammaa Kooriyaa Kibbaatti sodaa guddaa fi yaaddessaa kan ta'aa jiru pirezidaantichi aangoo irra turuudha jedhaniiru. Pirezidaantichi amantaa uummataa waliin qabu waan cabseef yookaan fedhii isaatiin aangoo gadhiisuu qaba yookaan seeraan aangoo irraa kaafamuu qabaas jechuun ibsaniiru. Pirezidaantii ta'ee itti fufuu yoo barbaade haala baay'ee abdii hin qabne ta'a, sababbiin isaas miidhaa pirezidaantiin kun raawwate seera waraanaa cabsuu danda'a jedhan. Kooriyaan Kibbaa erga Yoon kibxata galgala seera waraanaa rifachiisaa labsee booda jeequmsa siyaasaa fi hokkora keessa galteerti. Pirezidaantichi humnoota kooministii Kooriyaa Kaabaa irraa biyyattii eeguuf seerri waraanaa kun barbaachisaa ta'uu dubbataniiru. Haa ta'u malee labsiin waraanaa erga labsame sa'aatii 2 osoo hin guutin miseensonni paarlaamaa pirezidaanticha mormuun sagalee hatattamaa geggeessuun murtee kana ugguraniiru. Akka isaan jedhanitti sababni pirezidaantichi labsii kana labsuuf doorsisa humnoota alaa osoo hin taane rakkoo siyaasaa biyya keessaa ta'uun yeroo muraasa booda ifa ta'e. Miseensonni paarlaamaa labsii Yoon
kun erga haqanii booda labsii biraa ni baasu jedhamee sodaatamaa ture. Kooriyaa Kibbaatti yeroodhumaaf seerri waraanaa labsame bara 1979 yoo ta'u, mootummaan abbaa irree Poork Chuunhee waggaa hedduuf biyyattii bulchaa ture fonqolcha mootummaatiin ajjeefamuu hordofeeti jedhameera. Kabajamtoota hordoftoota qaroo miidiyaa, oduun keenya kan ammaaf isinii qindeessine kan hanga ammaatti dhageeffattan ture. Waan nu waliin turtaniif galatooma.